ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda see maal jedheenima uume rabbiin hundarra caalchise bontuu jimmaara bomti eebbise bontuu jimmaara bomti eebbise way ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda see maal jedheenima uume rabbiin hundarra caalchise bontuu jimmaara bomti eebbise bontuu jimmaara bomti eebbise Gibekane yemol panu badan jemangabune Jalalaki nafide jira kana bontur kafune Bontu jema apan kena demu Bontu jema of kurse matae Bontu jema akamiti dufu Bontu jema gurri sadagaye Bontu jema galgala dunite Bontu jema erbata nyatame Bontu jema yemura fetisu Bontu jema kutu yamarame Alen shage abaji farmakale Alen purtukana lomi dashin Alen lalani kufani tashe Alen akamtu she ume wagnishe Alen kolol gote itashe Natufate kana nyarashe Alen beku ishe nambektu Gafumta kan wal barre bontu Anin beku ishe nambektu Gafumta kan wal barre bontu Gafumta kan wal barre bontu Gafumta kan wal barre bontu Akasiga Ajaiba kan shiraatiduma Bareeda shee ammal jedheenima Uume rabbiin hundarra caalchise Bontuu jimmaara Kuni daawwattoota YouTube Isaaq Zeenuu keessan fayyaa keessanii akkam jirtu nagaadha. Warri maatii kiyyan ta'anii subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'anis niin jedha ittiin kaffalamu harka keessan rommin warri meelii qabdan siidhuma biintuu sana laagala tuqaatee achi kaatee like si qabjatu sana godhaa sana booda mallattoo bilbilaa sana si kilkil jettu sana tak godhaa sababni isaas immoo waan hojjetu hundasaa tamaan akkasii isin bira geessuudhaaf jechuudha. Egaa har'a waan tokko sinin jechuun barbaadeetini Abdii Geetaachew fi Meskiin himatamaniiti jiru mana murtii gurraachaatti jechuudha. Maal balleessan isa jedhuudhaa fi Abdii Geetaachew qalbii nama hedduu rarraaseetti jira jechuudha. Mucaa ijji namaa ijji dargaggoo Oromoo hanga dargaggoota Habashaatii kaasee ijji ummataa irra jiru jechuudha. Jimmatti waammatee kaleessa guyyaa guutuu bakka hedduu geessee naannessee bashannansiisee uffata aadaa jimmaatti kaa'ee jechuudha. Egaa dargaggoota biyya alaaf biyya keessaa inaaffaadhaan nuti teenye suuraa jara laalle guggubataa oolle jechuudha. Kana jennaan himannaan isaa isatti xiqqaataa an himata itti banaadhaafanii warri ragaanaa taatan koomantiinaa barreessaa akkuma kan koo kana warri guggubatan jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan oolmaan jaraa kaleessaa hedduu keenya inaaffiseetti jira. Deebi'ees immoo nuti warri dhalattoonni Jimmaa asuma achi keessa jirru bakka seena qabeessa fakkeenyaa bakka argama bunaa kana kattaan dhugaa kana ani yeroo baay'ee deemeen jira bakka seena qaqqabeessa hedduu jira bakka kana namoonni deemni daawwanne namoota muraasa sababni isaas qabeenya kan keenya baay'ee kunuunsuudhaaf dantaatti hin qabnu jechuudha. Kana jennaan Meskiin Abdiin bakka sana fuutee itti daawwachiisu keetii guddaa galatoomi garuu wanti akka koomantiitti siif kennu yeroo isin uffannaa aadaa uffattu sanaatti uffata aadaa Jimmaa kan dhiiraa sana uffattee daawwachiisu qabdaanii turtee argaan turee amma danda'amaa ta'etti. Egaa uffata normaalii uffachuun akkuma jirutti ta'ee garuu bakka keessummaan yeroo dhufee jedhu keessummaan sun yeroo uffannaa aadaa uffatu nutis immoo uffannaa aadaa uffanne keessummaa kana keessummeessuun nurra jira ture. Egaa oolmaan keessan kaleessa hedduu namatti tola. Egaa suuraawwan adda addaa laalaati turre baay'ee namatti tola. Meskiinis TikTokiidhaan uffannaa aadaa Jimmaatiin kan isin hojjette hedduu nama hawwata.
dubbii keenya irratti abdiin anaaf hiriyaadha. Abdiin namoota dinqisiifatu keessaa isa tokko jechuudha. Tattaaffii guddaa inni qabuu fi hariiroo nama wajjiniin uumuu dafii hariiroo nama wajjiniin uumuu dandeettii akka kanaa qaba. Walaleessaadha, nama aartii keessa jirudha. Akkasumas immoo namoota harka qalleeyyii nama gargaaruudhaan beekamudha abdiin jechuudha. Egaa umriin nuuf dheeradhu jennaa keessummaawwan nuti amma biyyaa baaneeti jirra. Amma Jimmaan keessummaan yeroo dhufee jiru kan daawwachiisuma jechuudha. Egaa jalqabbii haaraadha kuni namoota keessummaa dhufan kunuunsuun waan gaariidha. Egaa inni biraa Meskiin shamarran qarree Oromoo amma jirtu keessaa isinan dinqisiifadhu isinan jaalladhuudha. Akka dhuunfaatti jaalala isa kaan osoo hin taaneeti namoonni jaalala isa kaan jaallatan jiraachuu dandeessu. Egaa tariitii isinis immoo akka jaalallee qabnutti jechuudha hundi keessanuyyuu garaa muradhaa kaasiniin jedha warri waa biraa yaadaa jirtan jechuudha. Egaa Oromummaas calaqqisiisuudhaaf tattaaffiin isin godhaa jirtu baay'ee kan nama hawwatudha. Qarreewwan biyya keessa jiran keessaa warri amma uffannaa aadaa uffata abbaa gadaa bakka adda addaa bakka seena qabeessatti deemtee argamtee huccuu kan keenya yeroo ammaa kan keessa uffannaa aadaa abbaa gadaa kaawwatanii Oromiyaa keessa naanna'uun akka qaaniitti yookaan baay'ee kan nama yaaddeessu keessa osoo jiru isin immoo hojii akka kanaa hojjetaa jirtu promooshinii adda addaa godhaa jirti. Inaaffaa irraan kan ka'ee jedhee habashoonni illeetu uffata minilik kan jarradhisiifatanii guyyaa isin tiriit agarsiistu jarnis tiriit kan isaan agarsiisan jira jechuudha. Egaa namoota akka kanaa qabaachuun kan keenya nuuf itti boonuu danda'uudha qabna. Ana akka yaada kootitti yeroo kanaa keessatti waan akka kanaa deeggaruun waan akkas ta'uun ni barbaachisaa kan jedhuudhaa fi kunis gama tokkoon qabsoodha jedhee yaada akka yaada kootti. Qabsoon kallattiiwwan adda addaa qaba. Amma fakkeenyaa weellisaa yoon ta'e jedhee baddaa galee qawwee hidhadhee diinaan loluudhaaf sariitti dandeettii qabaachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu sagaleen qabuuni uummata kan koo kana qabsoo uummata Oromoo kan tajaajiluudhaaf dandeettiin qabu jiraachuu danda'a yookaan ga'een baadhu qabaachuu hin danda'a. Ijoolleen kunis qaawwa aartii keessa jiru tokko duuchaati jiru. Sababni isaas wanta kana jechuu barbaade namoonni keessodhaan dhuftanii abdii hiriyaa keetiin maaliif hin gorsitame yeroo akkanaa kana keessatti yeroo akkasii keessa yeroo Oromoon miidhamuu fi ajjeefamu kana keessa gaa'ela raawwachuun saafuun wanta adda addaa kan jirtanu hedduu keessan naa barreessaa turtanii jechuudha. Kana dubbachuu illee hin barbaanne. Egaa namni tokko jireenya dhuunfaasaa kan jiraatuuf jireenyi sabaa jiraatamu karaa karaadha. Egaa wanti hundi isaatuyyuu waan abbaan murteeffatee fi waan rabbi godheedha wanti ta'u jechuudha. Kanaaf jennaani sirriidha abdiin hiriyaa kootii waan an jedhu tariitii dhaga'uu dhiisuu danda'a yookaan dhaga'uu danda'a. Inni dhimmi kun dhimma jireenya dhuunfaasaati waan ta'eef kana keessa galuunis baay'ee nama itti ulfaatu. Dubbii keenya irratti ijoolleen kan keenya gara caalu wal guddisuudhaaf yookaan wal ol kaasuurra wal gadi buusuudha kan nutti dhiyaatu. Egaati kanuma jechuutti barbaada oolmaa jaraa meedikoosi liivii jaraarraa haa ilaallu. So ijoolleen Jimmaa maal jettaa dhaamsi qabda warri Jimmaa? Dhaamsi hin qabu baay'ee kabajamtoota jaallatamtoota Meski akkam nagaadha Moola Ruwist nagaadha Moolee jirra jirtu nagaa keessanii jirra amma egaa Meskii fi ishee Efreen dhufanii jiru dhimma tokkoof dhufnee jirra waan dhufaniif egaa karaa miidiyaa isaanii simbiraan ga'u simbiraan keenya ulfaadha. Thank you. Nu hordofaa ijoolleen Jimmaa. Anyways, Jimmaa the best place ever dhuga dubbachuu fi like more than my expectation. Akka ani eeggadhee dhufee fi akka Jimmaatti argadhee sirumayyuu tokkoo miti akka ani eeggadhu caalu argadhee Jimmaan namatti tolti qilleensi ishee namatti tola. And for your more information, Jimmaan green. Masi? Yeah. Green bakka ati magaalaa qofa keessa garte malee green addaa gara magaalaa keessatti like egaan oolmaa jaraa xiqqoo si gaggabaabsinee isin biraan geenyeetti jirra. Suuraawwan jaraallee suuraawwan kaleessa kakkaa turan isin biraan geenyeetti jirra. Waan raawwataniif galatooma sagantaa kee biraatti walitti deebinutti nagaamnu tura. YouTube kiyya kana subscribe naa godha. Anis hojii haaraa qabadhee hanga nufutti obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Hanga sanatti immoo viidiyoowwan adda addaa waan isiniin jedhu naaf daawwadhaa subscribe naaf godhaan jedha nagaan naa tura.